soo kanaaf tun tana inshallah warri waa'ee bishaan diimaa jettan maal kana addan feesuu hin banamnaan dhufe hagana yuun tura jedheen dhufne itti gaddachaadha bishaan diimaan waa dhagaa bishaan diimaan irraa sagantaalee wanna hin dhufne bishaan diimaan an bayyise wal lama iyyisiise addunyaa Itoophiyaa jechoo kiyya Sheikh Ali Jimma akka Keeniyaa fa'aa se'anii gabbanii Sheikh Ali Jimma akka Keeniyaa se'anii gabbanii jimaan haraamaa jedhan. Sheikh an osoo arge Sheikh an dubbatin jedhaan an Sheikh Ali osoo bira jiraadhee arge Sheikh wanni akkasii isinirraa hin bayini jedhaan. Isin galee kaa sheenni haqarraa kaa gartee dhugaa dubbachuun diiniin islaamaa haqi gartee nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam dhugaa dubbadhaa quraan illee hadiisni akka jedhami sheenni dhufanii dhab goyi lafa buusan gartee jimaa maaliif warra jimaa oromoo caalaa keessa dhalatee keessa guddatee nyaate Somaalee wajjin turan Sheikh Ali Jimma olumaayii warraa waliin turan eka amma Somaalee keessatti fakkeenyaa fi warri Naayiroobii jirtani karaa jahatti masgida karaa jahatti Sheikh Mulfaachi dhaabbatanii Somaalee akkasii jimaa jaalattu san haraama hojjanii Somaaleen balaa kanan fiddu akkami haraama jettee uleen guurattu maaliif yoo halaala ta'e fiddeetumaan halaala jettee hadiisatti fidachoo kan Qur'aana yoo haraama ta'e illee mirkaneessitee biraa lixu malee lolli ulee guurachoo jimaa baattee kun qamayee kun maal godhe baloo dhagaa guuratee walitti duudu kun diin islaamaa keessaa mi kuni musliimni akkasii miti kun gartee siyaasaa mi politikaa mi ka ulee waliin fiigan ka akkana jettaa inumaa zarraa kun asiina qaba kun halaala kun haraama namni akka Mustafaa diinii kana gartee ka sami'ee malee qari'ee faatu maratu bahee akkami haraama jettee deeyya kana olomaayin wonna akkasiin galle sheeka mee eega yooma sheennu san godhe sheeka mee eega bakka tan akkasii miti dubbiin sheeyali illee dhaabariituma sheeka gartee ol gaduubaanii namni ta'uma ijoollee karaa deemtoo se'anii olomaayin nama islaamaa kana garee gandaan garee guuratanii ulee waliin guuratanii gayyaa oli sheemooyyuu kana warra siyaasa keessa rakaabetta kana kadalagu garee wayiitu jira gartee gareen diinii islaamaa kana salphisuu yaatu diinii kana diinii gartee namni yoo marge irra wal fixu wal lolu godhu yaatu jira rakkoo jira bara rakkoo qabna olomaayin Harargee keessa jimaan haraamaaf halaala addaan ni beekti olomaayi gurguddoo jira haraamaa halaala maa dubbachuu dhabbere rakkoo maslahaa jira jarana gaduma baatee waan takka haraama illee jettu halaala illee jettu waan yeroo maslahaatti waa eeggattu jira yoo ta Harargee keessa dhaabbattee jimaan haraama jette maali mancaadhaan morma sirraa muran wallahi dubbiin akkasii siigalee wanni suutaan olomaayin himaa turte gartee olomaayin Harargee keessa jirani jimaan akka nama gootii namni jimaa qamee gartee akkanan ta'u tartiibaan suutaan waan kana gartee olomaayin himaa jirti suutaa haraama jechuu deemti maali ummata kana ka isiin jiraatu ka isii malee akaafuu hin dandeenye ka ijji isaatu waliin banamne amma gartee maslaadhaan Sheikh Amin Ibroofaati maal jedhan asiin dura gartee namni tokko yoo mana murtii kootu ragaa biyyaniin jedhan ganama araaraan na jiraanii jaallafan arguu murteessuun waan godhuu hin danda'u jedhan galgala qabanii galgala waaman jedhan galgala illee dhannaan Ameerikaan ammoo waan dubbadhuun beeku jedhan kun hundi itti mujjiranii duuba kanarraa hafee jimaan haraama moo halaala isii jettu namni akka hiyyaa faati Allahu aalam garuu nabi rabbi alayhi salatu wasalam waan nun jedhan wanni takka haraamaaf halaala yoo isii wal isin jalaan abde maal jedhe kan nama kayyaatiin samii akka Mustafaa fa'aan warra hadha fatwaa ofii kennuu hin danda'u olumaa irra wal dhabdee rakkate kam godhaa jedhe nabi rabbi alayhi salatu wasalam haraama jedhii biraa galii jedhe nabi rabbi alayhi salatu wasalam wanni takka yoo sirra wal dhabdee haraamaa fi halaala irratti irra wal dhaban haraama kun jedha kun halaala jedha fatwaa itti namne haraami si biraa galii jedhe nabi rabbi alayhi salatu wasalam duuba isiin tuni balaan buutee Sheikh Ali irratti Sheikh Ali Jimmaa irratti kaagartee garee barii maaliif Sheikh Ali Jimmaa Hararge Jimma eebar nama rakkoo keessa iyyuu isin himaan dhagaa eebar dhukkuba nu qabnu jiran dhibama kana yeroo waan dabre kaasaa jiran na folchaati rakkoon jirtu laal waatu jira Jimma taate Jimma taate hattuun Jimma keessaa dhufe illee ati waa dubbannaan mukni Jimma keessa uleen Jimma keessa muran illee amma achi dhageettanii
buka jimmaa irraa muran osoo beektu qabattee hin deemin. Namni hedduun buna jimmaallee osoo beekee hin dhugu. Oromoon bara Oromoo bara Oromoon. Maaliif sagantaa akkamtu nama harkaa cabe jiran. Sagantaa gugurdoota akka nama harkaa buuse warri jimmaa kun. Haasareen naa nyaattu wallaahi. Nuu wanni jibbamnee barkanaafi. Waan hagam gaga'uun nama harkaa lafatti dalbate jirana. Lafattuu si jaaladhaa sireen akka hortee jedhe. Wanni sheeka wanni sheekii jimmaa balaan itti buuteefi. Allahu akbar wallahi barrakkoo qabna balaa jiran. Sheekii jimmaa wanni kun marti balaan itti buutee gola hundaa yaa'anii boksii naga qaban sheeka ganiifi. Isin tapha seetanii fadhii dhukkubni shanee kun ati daawudiin taphadhu leencoo lataa fa'aan taphadhu. Gareen leencoo lataa kun dhukkuba barsummii awwaaltee nama keessa beektaa hidda mana keessatti ati tapha seetaa keessaan bahu kun akka taphatti ilaaleen abbaa kiyyaa. Na waliin salaataa islaamaa jetta no akkasii abbaa kiyya. Dubbiin akkasii hin dagata. Shee balufaa ni dagatan. Bakka tanaa yookaan dhukkuba itti kaa keessa. Sigalee warra kalee badhaadhiin na abaaree aabbichuun diqaalaadhee sheeka kalee bartee akkasii balaa buusadha aabbichuun deeggara. Jaalateetiin dirqameen. Inni yoo dhukkubni itti ka'e boru ganama diqaalaadhee bakka ofiitiin deebi'a. Takka waan feete godhii. Takka inni amma masjiida inni ijaaree islaamummaa inni waa hunda kanan laalu inni abbaa kiyya. Ta islaamummaa tana maal naa fide namni kun diinii kiyyaa quban qabu. Inni ortodoksii xiyya maal godhe jedha miskiina kiyya sareen naanya. Maaliif nama waa beeku hayyuu goota jabaa inni itti beeku. Soo kanaafuu sheekii jimmaa wanni irra dhaabbatanii kana jedhan ulmaayoliin oolanii warra kanaafi warra jimaa nu dura. Warra jimaa lulluuqatu malee sossoone har'a beektaa Soomaaliyaan akkas turte. Jimaan asitti baatu guutuun beektaa Soomaaliyaan deemtimi. Uummanni jimaa kanan keenya caalaa keessa lulluuqatu kana keessatti haraama yoo ta'e nam tokko sitti dubbatee akkami haraama itti ulee sitti hin fudhatu. Sheeka dhiisii kan maan qabu garaabaa isaa warra darasa maal maqaan isaa gariibni isaanii gariibni Soomaalii waati haraama jetteen jecha warra hamtu akka jira warri abbaa akka sedheetumaan warri abbaa hawwa sedheetumaan akkana. Nagatta gedheetuma jimaa ofii qaba singalchu addeemsiin jedhee malee maaliif ni beeka abbaa kiyya dubbiin tun eessaan dhadhatti nama gamtu gongorsaa jahannami boru tara. Wanta nageessan seenu lakki jedha. Narraa deema daraa maataa to'an fi kiyyaa nyaachuun jira deemsiin jedhasi. Na wajjin gatteen gubatti yoo guddate hamaan isaanii. Kun ni beeka namu jimaa yoo qamu amma shee ummul jedhanii yeroo shee ummul argitu warri kafee bara hamaan olumaa yoo argan ka jimaa afaanii qabullee afaan keessaa lulluqatee tufa. Warri Keeniyaa turtan ni beektan ni baqatan. Eegaa jimaan bar Ameerikaa biyyoota Awurooppaa ummatuma faranjii kana biroo dhaqee bar haraama. Siidhanii bar jeela seenta. Maaliif hashiishatti beekan hashiishadhiin. Sigalee ni kontiroobaandiin seenti biyyoota kanneen dhossaadhaan. Islaam biratti garuu halaala. Eeggasi bara Islaam biratti halaala. Sigalee warri gariin daliila fiti meesiin jedha. Hai hashiishni quraana keessa jira. Hadiisni hadiisarra jira hashiishni. Sigalee kokoon ka'aniin kunniin diraagonniin amma addunyaa yoo ta'e dhabachiinsi gootu kun quraana hadiisarra illee hin jiru. Baalu wanni illee akkuma jimaati isaan illee akkuma jimaa baala wanni banji biyyateena banji yani banji biyyateena banji beektus baala banji yani ta'u shaashamannee ni jira. Ashiin kalafaa biqilu warri malkaa odaa jirtan ni jira. Banji yoo nyaatte mataa si garagala. Banji makana baalu moon quraana keessatti banjiin haraama kan jedhu hin jiru geeshoo jira. Mukoonni haraamaa kan farshoo irraa dalagan. Ulaagaan haraameessitummaa harree kata olumaa ittaa'ee mukni kun yoo nyaatan maal nama godha? Sammuu namaa jijjiiraa, yaada namaa jijjiiraa. Ibarkanuma bara wanni diinii sammuu namaa jijjiiraa. Yoo jimaa qamaateef yeroo kaan garaagarummaa qabdaa ganuma. Yoo garaagarummaa qabaatees maal jennaan ka jedhame wanni sammuu tee jijjiiru. Wanni mooraalii hamilee si kennu si kakaasu jechuudha. Si dammaysu. Galee namni gariin buna faafita. No bunni haraara kun malee bunni gartee si wannan godhu. Kana bar ni nyaataa ni qamaata. So kanaaf kana olumaa'in achirraa laaltee wanni kun maali? Haraama moo halaala jettee sun olumaa'in dhiibna. Anaati as teennee haraama jechuun sheebalu haraama jedhee akkami sheebalu caalta? Sheebalu halaala jedhee akkami sheebaluun caalta?
no akkasii mon sheekoleen dhukkee irra wali kaasanii wanni nu jennu maarraa ma sheekoleen dhiifama waan kana duuba deemuun barbaadu gannuu fida takka haraama takka halaalatti sheekoleen Itoophiyaa qofti murteessitu jimaan biyyi ziin hin jirre hin jirtu Yaman Somaalee walii gala Puutlaandiin qabadhu Jibuutii qabadhu Somaalee gudditti Hargeysaa maal kanneen qabadhu biyyoota kana maraani jira kun hundinuu waliin laalii olumaayii waliin dhuftee kaa'u malee olumaayii Itoophiyaa qofti wal geetteellee olumaayii fedhee haa ta'u murteessuu hin danda'an jajjabduun bakka hundaa jira kana irratti olumaayii walii galtee haraama yookaan halaala gaffidanii ummatan kan akkasii lafaa kaanii tajimaa sibira kun inshallah shi'aadii jimmaa sorry warri gartee sidduule dhiifama kan gartee yeroo qilleensa gubbaan jiruuf ustaaza kenna warri itti duultan gartanii dhiifama gaafadha sheenni lafaa ka'ee jibbaa jimaatiif yookaan ummata Harargeetiif isaan miidhuun jenne dhugaa jirtu dubbattu olumaa ijjedhee jira ofirraa geessuun isaa irratti haqa eessaa fiddeen hadiisa kam quraana kam irratti akkamitti yetteen sun gaafii dhiiraati shari'aan islaamaa si hayyama garuu dhagaaf ulee guurattee qoncaa maal kana guurattee irra waloo fudhiisa ammallee laalladha yeroo waa gootan nama jimmaa dhufe kana ustaaz Ahmaddiin Jabal akka keessanitti lafarra hin jiru silaadha ustaaz Ahmaddiin Jabal silaadha hin jiru namni ustaaz Ahmaddiin Jabal haa du'uun jedhin nama xiqqaa maaliif jimma waan ta'eef isinii galee rakkoo qabna bara rakkoo maaliif namni hunduu jimmaa yoo dhufe amma sheeka fedha abbaa feete ta'eeti abbichuma rakkoo qabdan rakkoo tan of keessaa baasa warri isin deeggartan jawween arsiifan argeen jawween dhumatti tan sheeka Harargee barsii ati birdhan Jawaariif si qala number 1 kalee eenyuuf si qalan Daawudiif osoo Daawudiif leencoof si qalan kalee Harargee barsii bira dhatte leencoof Daawud irra si qalan amantiin wanni koo qabaadhu eegasii jabaatu duubaan dhufe kanaaf namni jimmarraa dhufe guutuunu maali diinaa jechuudha leencoo jalaa cabsan Daawudiin jalaa cabsan marroo jalaa cabsan gartee Jawaariin jalaa cabsan intaane dubbiin jajjabdu bataama daganyaan wanni addunyaatti Itoophiyaa gali jajjabdu akka malee naannoo Amaaraa yoo ati dhatte kana jalaa caccabsan eenyuunfaa Kristaan Taaddaleefaa laaqee kaagad zigalee hunduu rakkoo qaba hundinuu kanaaf namni hunduu si arguus si dhaga'uun barbaadu bakka itti si awwaaluu barbaada haga suuta keessaa ba'utti kun itti take time clean ta'anii as dhufanii dhugaa qabatanii haqaan si waliin deemuun yeroo fudhata ni dhufa ammallee waa hedduu gabba'uu deema abbichuun naannoo Jimmaa misoomsuu deema waa hedduu ta'uu deema maa duubaan si abbichuun hiina'u deema ni beeka Oromootan osoo abbichuun dura gabbahee dhaqee masaraa Abbaa Jifaar dura inni sirreesse adda waan deemaa jiru anni beeka yoo sin beekuu baattanillee Oromoon guutuu walii galtee adda silaa qaataa gartee abbichuu duulaa jiran walii gallisi Amaaraa miti Tigree miti Guraagee Walaayittaa miti jalaan galan abbichuu osoo inni dhadhaa waan fedhe dalagee lafan hafe hin galtu jana sheeka maal akkanaa mee kunoo diinii kenna akkana godhe nurra diinii maan nu godhe diinii kenna osoo ummanni Oromoo dhumachaa jiru osoo ijoolleen teenna marroon faga wallaahi kana naan jetti dheedhe diinii maal waan diinii kan dubbattan eenyu diiniif qabsaa'e diinii islaamummaa bari itti dhaadhee itti guddadhe ani maal diinii jetta marroon maal keessa jiraadha nuuf jecha bahee akkana siin jashee qaban eessa jiraadha mucaan kun Jawaar eessa jiraadha gartee iskeel gabbisaa eessa jiraadha gartee mana hidhaa dhaabbataa baradha gartee weennu maqaa isaa jaarsa kannaa hima eenyu ibsaa weennu jaarsa kannatti hima eenyu Daawud ibsaa Daawud gadda eessa jira qabsoota ni gadda Oromoo dubarsiisee bara isa tumaa kana biraa nu godhee bara akkana siin jedhu qabsoo namni kun dalagee waan waggaa 150 bukaay boollaa nama mara baasee namni kun hattuuf galtuuf gantuu hunda
Alayyaasee gartee akka dhaldhoora yeroo ati gaara seente beektaa bineensi hundi ni baqata. Akka bineensa danqaraa keessaa sareef dhaldhoolaa yaasaniititti horiisee barhattuu fi bitamtuu fi gantuu fi galtuu hunda maraa yaase baraabbichuun. Tigraayin qulqulleessee ajaa keessaa dhiqee naannoo Amaaraa dhufee keessaa dhiqee ta Oromootuun as teettee baramma gartee asitti jala alba'u jirti. Ar'allee warra waa takka Oromoollee hin qabne isaanillee waa harkaan qabneef ta'anii booyan. Xawulwaallee nama yoo taate gabbayii gargaara abbaa gargaarte abbaa ifa gabbayii qanqan Oromoo halkan qanqan sheek maataa shokshakkaa jedhan guyyaa sheek halkan nama gartee olii gaddee farshoo dhugu zinaa dalagu kijibocho. Osoo barxiqqoo isii namticha hattuun danqaraa keessa deemu marroon jettan kun xiqqooma isii mataa ol qabate dhufee leenci kenna itti barbakka gola hundaa yaate.